Chaanaalii yuutuubii Itoophiyaa keessatti jalqabuuf yoo yaaddan qabiyyeewwan armaan gadii daawwattoota hawachuu danda'an qabannee isiniif dhiyaannee jirra. yuutuubii Mormor Miidiyaatiif haaraa yoo taatan sabskiraayib gochaa, yoo kan duraan maatii laayik, sheer, koomeent, kooppii liink gochaa qoor qalbiidhaan daqiiqaa muraasa nu faana turtii taasisan affeerraa keenya. Tokkoffaa qorannoo aadaa. Viidiyoo waa'ee aadaa, duudhaa, nyaataa fi ayyaanota Itoophiyaa agarsiisan qoodadha. Bloogiiwwan imalaa bakkeewwan babbareedoo Itoophiyaa keessa jiran qoradhaa galmeessa. Waa'ee hawataa fi seenaa naannoo biyyattii garaagaraa keessa jiru garasitti imaluun hubannoo kenna. Sadaffaa leenjiiwwan nyaataa hojjechuu. Viidiyoo akkaataa nyaatni aadaa Itoophiyaa itti qophaa'u agarsiisu uuma. Nyaataaf malawwan bilcheessuu hawataa ta'an kanneen nyaata aadaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa jaalataniif daawwachiisa. Afuraffaa qabiyyee barnoota. Mata dureewwan seenaa Itoophiyaa afaanota garaagaraa fi dhimmoota hawaasummaa irratti xiyyeeffadhaatiin dhiyeessa. Kun daawwattoota waa'ee biyya isaanii caalatti barachuu barbaadan hirmaachisuu danda'a. Shanaffaa muuziqaa fi sirba. Muuziqaa naannoo agarsiisa sirbaa yookaan leenjiiwwan agarsiisaa artistoota naannoo wajjin hojjechuun hojii isaanii beeksisa. Jaaffaa jireenyaa fi bloogiiwwan. Jireenya guyyuu, muuxannoo fi seenaa dhuunfaa keessan qooda. Kun hariiroo dhuunfaa hordoftoota keessan wajjin ijaaruuf isin gargaara. Torbaffaa gaaffiif deebii seenaawwan. Intarpiraayizoota, artistoota yookaan gaggeessitoota hawaasa naannoo wajjin gaaffiif deebii gaggeessa. Seenaawwan nama kakaasan kanneen daawwattoota biratti fudhatama qaban qooda. 8ffaa teeknooloojii fi madaalliiwwan. Yoo nama teeknooloojii beeku ta'e meeshaalee elektirooniksii yookiin appilikeeshinoota madaaluu yaada. Faayidaa isaan uummata Itoophiyaaf qaban irratti xiyyeeffachuun suur-sagalee gaariin agarsiisa. 9ffaa dhimmoota hawaasummaa. Qabiyyee dhimmoota hawaasummaa barbaachisoo ta'an qaamota dhimmi ilaallatu mari'achiisuun viidiyoo qulqullina suur-sagalee qabu waraabuun dhiyeessa. 10ffaa qormaatawwanii fi iddoowwan. Qormaatawwan yookaan iddoowwan beekamoo ta'an keessatti hirmaachuun akka aadaa Itoophiyaa wajjin wal simutti qindeessuun dhiyeessa. Gorsaaf milkaa'inaaf. Daawwattoonni keessan waan daawwatan irratti yaada isaanii akka qoodan jajjabeessa. Qeeqa isin gammachiisuus ta'e isin gaddisiisu yoo kennan kabajaa fudhadha. Itti fufiinsa. Yeroo hundaa yuutuubii keessan irratti viidiyoo fe'uun hordoftoota amanamoo ijaara. Qulqullina sagalee fi viidiyoo qulqulluu ta'e oomishuuf meeshaalee barbaachisan adda addaa guuttachaa deema. Beeksisuu. Miidiyaa hawaasaa fayyadamuun viidiyoo keessan beeksisa. Hordoftoota keessan wajjinis wal quunnama. Fedhii keessanii fi waan uumuu jaalattan adda baafadha. Kun yeroo dheeraaf chaanaalii keessan itti fufsiisuuf gargaara. Viidiyoo qulqullina olaanaa qabu baajata xiqqaan hojjechuuf meeshaalee armaan gadii fayyadamuus dandeessu. 1ffaa kaameraawwan. Smaartifooniiwwan ammayyaa hedduun kaameraa gaarii qabu. Isaan viidiyoo gaarii waraabuu dandeessu. Yoo tole immoo 1080p yookaan riizooleeshinii isaa ol ta'een waraabuun waan gaariidha. Sagalee maayikiraafoonii alaa. Laabilar maayik fakkeenyaaf Rood Smaart Laaf Pilaas sagalee ifa ta'eef uffata irratti qabsiisuuf gaariidha. Shotgun maayik fakkeenyaaf Rood Viidiyoo maayik Go sagalee kallattii tokkorraa dhufu qabachuuf kaameraa irratti kan fe'amudha. 2ffaa sagalee waraabduu wayita geejjibaa fakkeenyaaf Zoom H1n sagalee qulqullina olaanaa qabu addatti waraabuuf isin gargaara. Tiraayipoodii yookaan ammoo miila kaameraa. Tiraayipoodii jabaa kaameraa keessan sirriitti qabachuu danda'u horadhaa. Fakkeenyaaf Amazon Basics Tripod, Ziyun Smooth for kaameraa keessan tasgabbeessuun suuraa miidhagaa waraabuuf gargaara. Ifa uumamaa. Guyyaa fooddaa biratti waraabuun ifa uumamaa fayyadamaa. Yookaan ifa softbox gatii madaalawaa qaban ifa walqixa kennuu danda'u. Isinii uumuudhaaf waan gargaaraniif Newer Softbox Lighting Kit jedhu qopheeffadha.
ring light, vlogging yookaan leenjiiwwaniif gaarii kan ta'ee fi fuula irrattis ifa qixa ta'e kennuun baay'ee nama gargaara. Meeshaalee dabalataa faayiloota viidiyoo kuusuuf kaardiiwwan SD saffisa olaanaa qaban argadha. Fakkeenyaaf SanDisk Extreme. Baatiriiwwan dabalataa yeroo hunda baatiriiwwan dabalataa kaameraa keessaniif qabadha. Sanduuqa. Sanduuqni gaariin yeroo imaltuu deemtan meeshaalee keessan mancaatii tasaarraa isiniif tiksa waan ta'eef itti fayyadamuun gaariidha. Qulqullina sagaleetiif dursa kennaa. Sababni isaa daawwattoota hirmaachisuuf yeroo baay'ee qulqullina viidiyoo caalaa qulqullinni sagalee filatamaadha waan ta'eef. yuutuubii keessatti viidiyoo qulqullina qabu oomishuuf istuudiyoo naannoo keessatti qopheessuun faayidaa guddaas ni qaba. Istuudiyoo jedhame qopheessuu yoo yaaddan tarkaanfilee fi gorsa iddoo istuudiyoo qopheessuuf isin gargaaru kunooti. Bakka sirrii filadhaa. Naannoo callisaa bakka sagalee ol ka'aa xiqqeessu filadhaa. Kun kutaa dabalataa yookaan konkolaataa keessas ta'uu ni danda'a. Bal'ina. Bakki kun meeshaalee keessaniif gahaa ta'uu fi yeroo waraabbiif socho'uuf akka isin dandeessisu mirkaneeffadha. Ifaa qopheessuu. Ifaa uumamaa. Yoo danda'ame ifaa uumamaa fooddaarraa argamu fayyadama. Waraabbii keessanis guyyaa yeroo ifni gahaan jirutti raawwadha. Ifaa laaffisuuf diffuuzer yookaan golgaa adii fayyadama. Sadaffaa duubaa fi diizaayinii seetingii. Duubee qulqulluu mata duree keessan calaqqisiisu fayyadama. Wantoota biraandii keessan wajjin wal siman kan akka biqiltuu, poostara yookaan wantoota mata duree viidiyoo keessan wajjin wal qabatan daballii gaarii isiniif uumu. Halluu biraandii keessan agarsiisuuf waraabbii kaameraa irratti nama hawatan fayyadama. Sagalee qopheessu, sagalee dhoorku, echo of sagalee ol kaasaa xiqqeessuuf foam panels, craft yookaan golgaa ulfaataa fayyadama. Sadarkaa sagalee madaalu. Waraabuu dura yeroo hundumaa sadarkaa sagalee keessanii ilaala. Eeyyee dhaggeeffattoota wanti dhiyeessine yoo isinitti tole barsiisaadha yoo jettan kooment, laayik, sheer, koppii gootanii nu jajjabeessuurraa duubatti hin jedhina. Odeeffannoo wal fakkaataan biroos akka isin ga'u warri chaanalii keenyaaf haaraa taatan ammoo sabiskiraayib yoo gootan nutti tola. Galatoomaa horaa bula.